Hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khameneiin Ameerikaan Israa'el irraa gortee Iraan yoo haleelte balaa cimaan akka ishee mudatu akeekkachiisan. Israa'elii fi Iraan yeroo misaa'ilaa warratti roobsaa jiran kanatti Ameerikaan dooniiwwan waraanaa gara bahaa gidduu galeessaa ergaa jiraachuun gabaafamaa jira. Abaayyoo kafanii gabaasa maddeen garaagaraa akka itti aanutti qindeessee jira. Waraanni misaa'ilaa Israa'elii fi Iraan osoo hin qabbanofne guyyaa ja'affaasaa qabateera. Waraanicha jeettiiwwanii fi xiyyaarota waraanaa biroon daangaa Iraanii cabsitee seenuun kan eegalte Israa'el hanga yoonaatti jeneraalota waraanaa fi saayintistoota biyyattii akkasuma iddoowwan gabbisa niikularaa fi buufataalee oomisha boba'aa Iraanii tokko tokko haleelteerti. Iraanis hanga eegamteen olitti magaalota Israa'el irratti misaa'ilota roobsaa jirtuun buufataalee waraanaa, buufataalee oomisha boba'aa fi qabeenyaalee biroo Israa'elii barbadeessuu irratti argamti. Gamni lachuu lammiilee nagaa ajjeesaatti kan jiran. Ammarratti lammiileen Israa'elii roobni misaa'ilaa Iraanirraa gara Israa'el roobuu dhufaa jiraachuu sagalee guddistuun hanguma isaanitti himamuun gara da'oo lafa jalaatti dhiyeessaa kan jiran. Akkasuma lammiileen Iraanis sodaa hamaa keessa kan jiran. Keessattuu jiraattonni magaalaa guddittii Iraan Teeraanii ammarratti akeekkachiisa pireezidaantiin US Ameerikaa Doonaald Tiraamp magaalattii gadhiisaatii ba'aa dabarsaniin magaalattii gadhiisanii ba'aati kan jiran. Biyyoonni idil addunyaa hedduun gamni lachuu wal waraansa dhiisanii nageenya akka buusaniif waamicha filmaata karaa nagaa taasisaatti kan jiran. US Ameerikaan garuu gama isheetiin guyyootaan gara jalqabaa humna jara lameenuu ilaalaa turte amma garuu maxxansa Doonaald Tiraamp gama miidiyaa hawaasa isaanii Tiruus kennaa jiran Ameerikaan Israa'el irra gortee